ilmaan waliin guddisuu waa hedduu haala waliin mijeeffachuu sun hin jiru jechuudha. Sun hariiroo wajjin diiguu maarree midhaan kana hin jiru. yaa jireenya koomotee jiraatu jirta ijoolleen leenga inta isa koomokeetti guddisu jirta. sanammaa namni argu jirame. Alaa kullaal wanni edaa ati dubbatte sunii fi wanni edaa waliin haasoftan suni namni hedduun piraankiidha kaan ammoo taphaa jechuun safaadhaadha qoosaa jee yaadaa ture. Baqum nagaraa wanni sun siiriyeesidha wamoo dhugaati waan biraankii takka soba takka qoosaa waliin gootanii miti jechuudha. Tan edaan dubbadde. Okay. San edaan dubbadde jechuun waan qoosaa wajjin goone yookaan kaan ammoo pirankii kana kanaa miti. Sigalee maaliif pirankii waan akkanaatti hin godhu sigalee. Ambar siimeetiin jira bar sigalee akkuma annaa gala akkanti yaa barbaadetti gaafii gajjabduu takka waan ifa galaa nu dubbachuu natti toluu dideetiin dhiisu jira nama irra hedduudhaaf garuu hin galu wanta godhuu barbaadde. Yoo sirga qabdee ibsitee malee nama hedduudhaaf ni galee natti hin fakkaatu. Isin galee uummata isin hundaa waan inni barbaade. Galeefi jira uummataaf. Okay, ni gabaabsina. Okay, kun waan hedduu dheeressan hin qabu. Beekaa waa yaasii waa'ee hiyyaas akkasumatti beekaa yaasiini. Dhugatti gaaf takka kaniin yaadadhu akkuma galletti gartee Finfinnee irraa makiinaa kireeffanneeti gaddeemu jirra beeytee akkasumatti gizee kanatti. Yaasiin tiktaaka asirra cufe viidiyoo mootii cufe. Harargee tana gasseenne namoota gartee karaarra taa'ee kanatti hawaasni keenya akka walitti dhufeeti. Waliin qamaa yeroo guuza qabaniis yeroo maal qabaniis taa'ee akkasitti waliin rahaa godha. Achi gizee gabbuunu dhugaa ijoolleen ganda san intarneetni ni jira hin jettu bakka ijoolleen gabbuutee haati maaliif immoo kaanuus dhiistanii dhuftan ati maaliif immoo afnaan dhiista maal jaan beeytee ganda ban intarneeta hin qabne nu daawwata yaasiin ijoollee sallaalee akkaatuma isaan jiran san maallaqa kana. Waan kishaa qabu aboo suutajii akkana miti ganaagaa namni gizee haariyaa biyya namaatii dhufe kana namni isaa kun gartee isa hawwisiisa. Wallaa waan qabu achitti gartee irratti nannaqee ijoollee san hiree akkasitti kaanee yaane jechuu yaasiin jechuun nama yoo qabaatellee gartee arjaati nama isaa gargaaruun biran dabarree nama isaa harakkate bira dhaabbatee kiisha isaatii baasee gargaaruu hanqaan beekutti nama jabaadha. Yoo akka qabsootiis gartee yeroo wajji deemnu naaf inni yeroo hedduu waan irra wal lollu bikka takka yeroo deemtu akkanatti yoo Finfinnee keessatti namni waan raabitu afaan Amaaraatiin dubbate afaan Oromootiin maan dubbanne jaaboo yaasiin dhiisi biitutu akkana hin jaan beektee nama kan dhiisi qabsoo bakka inni hawwiinsaa gartee Finfinneen tunii fi Itoophiyaan tun akka afaan Oromoo dubbatan barbaada akka yaada isaatti. Yoo qabsootis gartee nama hedduu waan qabsoo kana jaalatu tanaasumatti irraa bu'aa akka jireenyaatti gartee yaasiin akkuma Khadiir jeetti dhugaa nama jireenya kophaa kana dhiibu jiru hedduu rakkoo hamtu rakkoo hangana hin jenne keessa jira garuu ilmi dhiiraa gartee rakkoo fedhe keessa jiraatullee mataa qaqqabatee deemaa yaada jiruu fi akkanatti mataa qaqqabatee deemu jira yaasiini haa ta'u eega gartee dubbiin karaa miidiyaa kana dhufte. Namni keenya gartee yeroo hedduu akkaataan itti wal gargaaru gartee waan xixiqqoo takka waan doolaara 1,000 takka 2,000 takka walitti daddarbineeti gargaarree waliin jenna beeyte yoo gartee namni keenya xuuxxoon takka xuuxxoon 50 nam tokkoof ba'aadhaa jaannam 50 faaya jaan beeyte. Akullee baadhu dhaga'ullee baadhu maaliif jiruu Itoophiyaa san kophaa teenya warra nuti kophaa turee akka isiin nu goggodhaa turte nu beeka namammoo ilmaan lama kophaa fi haadha maleetti haadha abbaa tahee fi akkasii ilmaanii wajjin wanni ijuu immoo namoonni beekna tanumaa tokko gartee obboleessa keenya cinaa dhaabbannu nu godhe. Fayyadee. Galatoomii biroo. Abdii mee ni jirtaati abdii mutii. Duraarraa fakkeenya maatii isaanii kana fakkeenya godhadhee hedduun jaaladha takka waan hamtuullee waan irraa jibbu argee hin beeku. Garuu ammaaf haala natti hin tolle keessa jira akkaawuntii naa himaatii kuma takka. Okay, Khadiir itti bofi. Okay, kuma takka 45. Waan gargaaru jira amma isaa. Siifama warri mana keessatti televiziyoon qabadha. Siifan ta'etu mutii qabadhu takka. Abdii keenya qooyi gaa 39 40 takka.
kuma takka 45 jettee achi booda 39 39 40 takka 40 takka 83 torba 83 torba. Okay, koi maqaa sirrii ta'uu ilaala. Yaasin Najjaash Yaasin Najjaash Adam. akkasi Ani gin hedduu takka wallahi baay'ee tokko garaa nama nyaata bataamitti immoo nama jaalatamaadha si Yaasin. Fayyada abdii xiyyaa yeroo takka abdii xiyyaa hadiif yeroo takka loo heertii nama jiru kana akkaawuntii meeqa jazakumullahu khairan waan godhe maqaalee dha'uun barbaadu dhiifamallee nama Okay, fayyada hamileedhaaf waggaa 65 hin taatu. Laa wallahi kan madhugaani maddaan. Kun fayyaalee sana salphisaa warra ta'an kabajee fi gabaa dhugaa himi. Habiibti uummanni bar uummanni yoo xiqqaate qixxeef irraa dha'ee himata. Warri waggaa hidhama himatu kun hundi isaa warra waggaa 45 bar. Warri 65 himata. Kanaan dura bareetti yaanneeti. Wagguma shan wal caallaan ifatti yoo ta'e baroomaa wal jala jirraa bar. Wagguma shan waggaa shan gaare ta'ollee gaafannu laata. Giiftarri koo dhufe. Sultaan wannoo guutaa fi mana isiisan membariin kee guutuu fi kun homaa. Giifti gaalarii. Giifti gaalarii. Giifti gaalarii. Bar yeroo hunda sultaan mannaa guuta kan diyaaspooraan meeqana jala dhufee boo. Sultaaniin kun osoo Ameerikaa jiraate namni tokkos immoo bar. Abadan namni tokko nammoo silaa wallaa giifti gaalarii kan koo kana naa guuteet. Push na godhee mana biraa deema. Haa galatoomu. Guyyaa tokko leenca sii kennuu yaada qaba inni akkas naan jedhe haala seenatti leenca kennuu yaada qaba jedhe. La ilaha illallah. Rifadhee mana keessaa haa kufuu fi kan inni kennu haafu. Yoo silsii isa biraa fiigiyoo. Haala seenatti leenca kennuu kaayyoo karoora qaba jedhe. Waan ati gaddabisii taateef garuu guutuu fi didde. Achumaa didee dhiisi jedhee. Leenca bara erga gaafan tapha beellamaa mo'atamee galuutii takkaan arganne bar. Wallaahi. Wallahi erga gaafa sanaati leenci mana kootti haraaman taane. Waggaa. Ay. Kareeti bakka gaafa Ameerikaa deeme sii kennan yaadin amma osoo leenca argatte maaltu itti dhagayama. Bakka adii sirra deebi'een tapha beellamaa qabadha. Tapha beellamaa amma Habiibti yookiin singilii ta'uu qabda yookiin nama firaa Ameerikaa qabaatuu qabda namni ilillii takka namatti kennu hin jiru. Utuu Ameerikaadhaa fira qabanne inshallah waggaa 10 as keessatti hin nyaanoti lammanuu. Wala ana atillee hin qabda. Ijoolleen bashaashaa Ameerikaa.